Hootiin Yaman buufata waraanaa Israa'el misaa'ila isaan Falasxiintuu jedhamuun haleeluun beeksisan. Gareen Hootii Yaman ibsa kennan haleellaan misaa'ilaa kun milkaa'inaan ergama isaa milkeessuun buufata waraanaa Israa'el barbadeessuu isaa mirkaneessanii jiru. Erga drooniin Hizbullah daangaa Israa'el cabsanii seenuun haleellaa garaagaraa raawwatanii sirni GPS Tel Aviv qormaata guddaaf saaxilamuun isaa himame. Raadiyoon waraanaa Israa'el gabaasa isaa maddeen tikaa Israa'el Shinbeetiin waabeeffachuun qoodeen drooniileen Hizbullah daangaa qilleensaa Israa'el cabsanii seenuu isaaniitiin biyyattiin muddama keessa seentee kan jirtu yoo ta'u, drooniin kunneen daangaa Israa'el seenuu isaanii malee eessa akka qubatan wallaalamuun ammoo yaaddoo guddaa uumee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Waraanni Israa'el ajjeefamuu Hashim Safiyuddin mirkaneessee jira jechuun ibsa kennee kan jiru yoo ta'u, Hashim Safiyuddin ajjeefamuu isaa gareen isaa Hizbullah hanga ammaatti waan beeksiseen qabu. Akka waraanni Israa'el jedhutti Safiyuddin ajajaa waajjira muummee basaasaa Hizbullah Hussein Ali Hazimaa cinaatti haleellaan kololeessa 4 raawwatameen ajjeefame. Haleellaan xiyyaaraa kun waajjira muummee basaasaa lafa jalaa Hizbullah Beirut jiru irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, waraanni Israa'el gara uummata nagaa keessaa naannoo kibba magaalaa guddaa Liibaanos Daahiyee jedhamuun beekamtutti akka ajjeese hime. Ibsa waraanni Israa'el kenneef dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaa Shamaar Kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa balanaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Odeeffannoolee wayitaawaa onkololeessaa 23 2024 kan saatii kanaa waliin turtii gaarii. Hootiin Yaman buufata waraanaa Israa'el misaa'ila isaanii Falasxiintuu jedhamuun haleeluu beeksisan. Hootiin Yaman ibsa guyyaa har'aa kennaniin baha Tel Aviv naannawaa Jaafaatti kan argamu buufata waraanaa Israa'el irratti xiyyeeffachuun haleellaa misaa'ilaa raawwatanii kan jiran yoo ta'u, haleellaa kanas misaa'ila isaanii Falasxiintuu jedhamu kan gosa misaa'ilaa baalaastikii haayiparsoonikiitiin raawwachuu isaanii beeksisanii jiru. Hootiin Yaman ibsa isaa kanaan tarkaanfii naggaammii isaanii milkaa'inaan raawwatamuu isaa mirkaneessanii jiru. Opereeshiniin haleellaa kana duula waraanaa Falasxiiniif Libaanos keessatti Israa'el raawwachaa jirtuuf deebii kennuuf kan gaggeeffame ta'uu isaa kan beeksisan yoo ta'u, warraaqsa Falasxiin milkeessuuf qabsoo isaanii akka itti fufan beeksisanii jiru. Opereeshiniin Xuufaanul Aqsaaf deeggarsa taasisuun turtii waggaa tokko oliif haleellaa garaagaraa galaana diimaa irratti raawwachuun sochii lolaa waraanichaa keessaa qooda olaanaa baachaa kan turan gareen Ansaarullah al-Huutiin hirmaannaa waraana isaanii bal'isuun yeroo ammaa sadarkaa kallattiin haleellaa qilleensarraa Israa'el irratti raawwachuutti ce'uun isaanii himamaa jira. Israa'el hanga lola waraanaa dhaabdutti qoqqobbiin Gazzaa irra kaa'amee jiru hanga kaafamutti darbees Liibaanos irratti haleellaan raawwatamaa jiru hanga dhaabbatutti Israa'el irratti duula waraanaa gaggeessuun jabeessinee itti fufnaa jechuun ejjennoo isaanii ibsa baasaniin mirkaneessanii jiru. Erga drooniin Hizbullah daangaa Israa'el cabsanii seenuun haleellaa garaagaraa raawwatanii sirni GPS Tel Aviv qormaata guddaaf saaxilamuun isaa himame. Magaalaa guddittii Israa'el Tel Aviv keessatti kan argamu sirni GPS drooniin waraanaa nammaleessi Hizbullah erga cabsee seenee haala nageenyaa biyyattii irratti hir'inni guddaan mudachuun raadiyoon waraanaa Israa'el gabaaseetii jira. Raadiyoon waraanaa Israa'el gabaasa isaa kan qoodee maddeen qaama tikaa Israa'el Shinbeetiin waabeeffachuun yoo ta'u, drooniileen Hizbullah daangaa qilleensaa cabsanii seenuu isaaniitiin biyyattiin muddamaa keessa seentee jiraachuu isheedha. Akka miidiyaan Israa'el chaanal 12 jedhamu addeessatti ammoo jettileen waraanaa nammalees drooniin daangaa qilleensa Israa'el cabsanii seenuun tarkaanfii waraanni Israa'el fudhateen drooniin tokko qilleensa Israa'el keessatti haleelamtee jiraachuu ishee kan gabaase yoo ta'u, kanaaf ammoo achi buuteen isaa dhabame ammallee qilleensa Israa'el keessaa jiraachuun ishee nageenya Israa'eliif yaaddoo guddaa ta'ee jira. Kaaba Israa'elitti sagaleen akeekkachiiftuu siiran erga dhaga'amee booda humni qilleensaa Israa'el drooniilee Liibaanos irraa bobbaafaman kanneen qilleensa Israa'el kana keessaa barbaadaa jiraachuu beeksisanii jiru.
Gaazexaan Israa'el beekamaa Israa'el Haawum jedhamu dhimma kanarratti gabaasa barruun qoodeen lammiileen Israa'el daangaa kaabarraa hanga kibbaa ifaatti jiran sagaleen yeroo balaa akeekachiiftuu siiraniin erga dhagaamanii boodaam gara iddoo daannootti baqatanii dheessanii kan jiran yoo ta'u lammiileen kunis baay'inni isaanii miiliyoona 1 akka caalan gabaasii gaazexaa Israa'el kun ni addeessa. Sagaleen yeroo balaa iyyituum siiran yeroo daangaa qilleensaa biyyattii meeshaaleen waraana qilleensarraa daangaa cabsanii seenan namoonni akka of baraaranii fi darbees qaamota waraanaaf isaan of qopheessan beeksisuuf ni iyyiti. Gama kaaniin Ameerikaan sirna ittisaa misaayilaa Ta'ad gara Israa'elitti tibba darbee ergitee qophii ta'uu isaa beeksiste. Pireezidaantiin Joo Baayiden sirna ittisaa misaayilaa ammayyaawaa kana loltoota waraanaa isaanii 100 oliin gara Israa'elitti erguun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u kun ammoo michuun Israa'el diinota isheerraa akka of tiksituuf ta'uu isaa beeksisanii turuun isaanii ni yaadatama. Sirna oomisha meeshaalee waraanaa Ameerikaa keessatti ga'umsaa fi dandeettii isaatiin teekinooloojii ammayyaawaan badhaadhaa kan jedhamu sirni ittisaa misaayilaa Ameerikaa Ta'ad gara Israa'elitti erguuf qo'ammachaa kan ture sirni Baayiden amma meeshaan sirna ittisaa misaayilaa kun qophii isaa mara xumuruu ministeerri waraanaa Ameerikaa Lloyd Austin beeksisanii jiru. Ta'ad yookiin ammoo sirna ittisaa misaayilaa sadarkaa olaanaa jedhamu kun bu'uuraalee hedduu kan qabu yoo ta'u humna ittisaa qilleensa Israa'el kan gaaffii keessa seenee jiru kanaaf furmaata biraa qabatee ni dhufa jedhameetii jira. Sirnicha saffisaan dhimma itti ba'uuf dandeettii ni qabna akka barbaannutti deemaa jirra kan jedhan ministeerri waraanaa Ameerikaa Ta'ad amma qophiidha jechuun ibsa baasaniin ifoomsanii jiru. Yeroo haleellaa misaayilaa Iraan raawwatteef tarkaanfii haaloo ba'annaa ni fudhatti jedhamtiin Israa'el eegamaa jirtutti pireezidaantiin Joo Baayiden sirna ittisaa misaayilaa loltoota waraanaa waliin Israa'eliif erguun isaanii hanqinni humna qilleensaa Israa'el mamii keessa seenuu isaa kan namatti agarsiisu yoo ta'u Ameerikaan gama kaaniin ammoo qaama nagaa barbaaduuf fakkeessuun Israa'el lola waraanaa naannawaa bahaa giddu galeessaa babal'isuurraa akka of qusattuu fi wiirtuu gabbisaa niwukileeraa fi buufataalee misoomaa Iraan irratti haleellaa akka hin raawwanne akeekkachiisaa jirti. Pireezidaantiin Baayiden tibba darbee turtii gaazexeessitoota waliin taasisaniin Israa'el yoomii fi akkamittiin Iraan irratti tarkaanfii haaloo ba'annaa fudhattu haalaan hubachuu akka qaban dubbatanii jiru. Haa ta'u malee Baayiden tarkaanfii haleellaa wal duraa duubaan biyyoonni lamaan kunneen walirratti raawwachaa jiran dhaabsisuuf carraan ni jiraata jechuun kan beeksisan yoo ta'u ministeerri waraanaa Ameerikaa Austin garuu tarkaanfii haaloo ba'annaa Israa'el fudhattu sirriitti kana fakkaata jechuun ulfaataadha jedhanii jiru. Iraan tarkaanfii misaayilaa dhibbootaan lakkaa'amuun Israa'el irratti kan fudhatte weerara Libaanoositti geggeessitan Israa'el hoogganaa Hizbollaa Hassan Nasrallaa ajjeesuu fi hoogganaa Hamas duraanii Ismaa'eel Haniyyaa haaloo baachuuf ta'uu ishee beeksistee kan turte yoo ta'u haleellaa sana hordofuun muummichi ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyaa'uun ibsa kennaniin Iraan dogoggora guddaa raawwattee jirti gatii kaffaltii jechuun dhaadachuun isaanii ni yaadatama. Lola waraanaa Iraan irratti banuuf Israa'el qophii taasisaa jiraachuu ishee xiinxaltoonni garaagaraa beeksisaa kan jiran yoo ta'u garuu hanga ammaatti guyyaan isaa waan beekameen fakkaatu. Iraan gama isheetiin Israa'el haleellaa isheen irratti raawwattuuf deebii kennuuf haleellaa ulfaataa fudhachuuf qophoofnee jirra jechuun beeksistee turuun ishee ni yaadatama. Israa'el ajjeefamuu hoogganaa mana maree hojii raawwachiiftuu Hizbollaa Haashim Safiyuuddiin mirkaneessite. Raayyaan ittisaa Israa'el akka jedhetti qondaalli Hizbollaa Haashim Safiyuuddiin jalqaba baatii kanaa haleellaa qilleensarraa Israa'el Beerut irratti raawwateen ajjeefamuu isaa beeksise. Hoogganaan mana maree hojii raawwachiiftuu Hizbollaa Safiyuuddiin ergaa Nasrallaa baatii fulbaanaa keessa ajjeefamee booda bakka bu'aa ta'uu isaaf tilmaamameera jechuun The Times of Israel gabaaseera. Akka IDF jedhutti Haashim ilma obboleessaa Hassan Nasrallaa ture. Akka waraanni Israa'el jedhutti Safiyuuddiin ajajaa waajjira muummee basaasaa Hizbollaa Hussein Ali Hazimaa cinaatti haleellaan kololeessaa 4 raawwatameen ajjeefame. Haleellaan xiyyaaraa kun waajjira muummee basaasaa lafa jalaa Hizbollaa Beerut jiru irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u waraanni Israa'el gara uummata nagaa keessaa naannoo kibba magaalaa guddaa Libaanos Daahiyee jedhamuun beekamtutti akka ajjeese hime. IDF akka jedhetti yeroo haleellaan kun geggeeffamu ajajoota olaanoo biroo dabalatee miseensonni kutaa basaasaa Hizbollaa 25 ol waajjira muummee kana keessa akka turan The Times of Israel gabaasee jira. Safiyuuddiin erga hojii dhaabee asitti qunnamtii irraa fagaatee ture. Haa ta'u malee IDF har'a du'a isaa mirkaneessee jira jedhe. Hizbollaan hanga ammaatti ibsa du'a isaa mirkaneessuu akka hin baafne gabaasni kun ni mul'isa. Ministeera dhimma alaa Ameerikaa bara 2017 keessa Haashim Safiyuuddiin shororkeessaa jedhee moggaasee ture. Ibsa eegsisaa irratti qoodeen IDF Haashim Safiyuuddiin hoogganaa mana maree hojii raawwachiiftuu Hizbollaa fi Ali Hussein Hazimaa ajajaa waajjira basaasaa Hizbollaa tilmaamaan 7 sadii dura waajjira muummee basaasaa Hizbollaa isa guddaa Daahiyee irratti haleellaa raawwatameen dhabamsiifamaniiru jedhee jira.
Hashim Safiyuddin miseensa mana maree shuuraam waltajjii waraana siyaasaa olaanaa Hizbullaam murteefim imaamata dhaabbata kanaa keessatti itti gaafatamummaa qaba ture. Hashim ilma obboleessaa Hasan Nasrallah hoogganaa Hizbullaa duraanii yoo ta'u Hizbullaa keessatti murtee kennuu irratti dhiibbaa guddaa nama qabu ture. Yeroo Nasrallah Liibaanos keessa jirutti Hashim barreessaa olaanaa Hizbullaa ta'uun hojjetaa ture. Safiyuddin haleellaa shororkeessummaa mootummaa Israa'el irratti kan qajeelte yoo ta'u adeemsa murtee giddu galeessaa Hizbullaa keessatti hirmaatee Hashim cinatti ajajaa waajjira muummee basaasaa Hizbullaa haleellaa hedduu IDF irratti loltoota qajeelchuuf itti gaafatamummaa qaba ture jechuun ibsi waraanni Israa'el kennee ni addeessa. Fulbaana 28 IDF waraanni Israa'el haleellaa qilleensarraa Beirut keessatti raawwateen ajjeefamuu Hasan Nasrallah mirkaneessee jira jedhe. Waraanni Israa'el ibsa kenneen Hasan Nasrallah kana booda addunyaa shororkeessuu hin danda'u jedhee jira. Nasrallaan waajjira muummee guddaa Hizbullaa kan naannoo kibba Beirut cimina Hizbullaa Deeyyee jedhamuun beekamu irratti xiyyeeffate. Waajjirri muummee kun lafa jala gamoo mana jireenyaa Deeyyee jalatti argama jedha waraanni Israa'el. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaa hawaasaatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.